gargaara. Gargaaraa jechuun abbaa murtii namni tokko moobaayilii yoo sin jalaate yookaan immoo warqee yoo sin jalaate warqee jaalatanii namni warqee yoo namni sin jalaate kittii warqee fidatanii yoo ta'e namichi inni warqee keessa baatee dhufu warqee keessa maal godhe baatee dhufu abbaa murtii fuuldura dhaabbate isa warqee adeemee warqee isaa keessa jira isa sanas inni kafa dhufee dhaabbate lamman isaanii naqaaduma isa haadeenis galli yoo jedhe isa jalaataminis galli yoo jedhe mootii kun murteesseera eenyuufis dubbannoomee jechuudha namni itti murteessu hin turre jechuudha Yesuus Kiristoos murteessu jechuun ina raabsa jechuun namootamaa jechuudha beektu iccitii isaa guddaan nu warra akka garaa keenyatti jiraate nu warra hin coomne nu warra foon dhiiga waaqayyoon fudhanne nu warra galma keessaa utaalutti murteen fudhannu jireenya abbaadhaa jedhani garuu murtee dudduuba isaanii jira maaltu dudduuba isaanii jira murteedha waaqummaa isaan hubanneeta kanaaf biyyi lafaa eenyuun akka inni ta'e hubannee jira wangeeluma Maatiyoos boqonnaa 16 lakkoofsa 18 gubbaarratti maal jedha isinitti fakkaata Yesuus Kiristoosiin waaqummaa isaa namni akka hubanne namni akka isaa hin fudhanne dubbate garuu Yesuus Kiristoos waaqa keenya moo araasaa keenya hin jedhe warra kan jedhan nuni waaqayyoon tokko qabna moo baay'ee qabna maal irratti dubbadhaa meeqa qabna warri ortodoksiin waaqa fuutamee afur qabu waaqa mana qabu jedhan sobduuwwan dhugaa dubbatan jedhe maal jettani maali isaan maaluma isaan sobduudha nuun ammayyuu karaa dhugaa qabannee jira dhugaa kan ta'e Yesuus Kiristoosiin waaqa jennee abbaa ilmaa afur qulqulluu tokkummaatti sagannaaf saganne kabajni ammayyuu sullaasee baatee malee warri akka jedhan kun warri anaafisiin akka jedhanii karaarra dhufaachisuu barbaadan kun maal jedhanii gaaffii nu gaafatu gaaffii isaanii isa kan biraan isinitti dubbadhaa warri ortodoksii kunii cuuphaa Yesuus Kiristoos gaafa waggaa 30 cuuphame isin garuu gaafa 48 cuubdu namni tokko utuu hin amananii cuuphamu isin maaliif dogoggora hojjettu jedhu warri ortodoksii sirrii miti jedhu garuu sirrii ammoo sirrii miti natti dubbadhaa sirrii ammoo sirrii miti lafa fuudhee sirrii jedhechaa jiru kutaa wangeelaa lafa fuudhee dubbannaa Yesuus Kiristoos gaafa mulii waggaa 40 cuuphamuun isaa maaliif hiikoo isaa laalla lafuma fuudhee miti warra akka jiran maal nuun jedhu isin ammayyuu hin cuuphamne nuun jedhu garuu isaan sun cuuphamne nuun eenyutti cuuphamne maqaa abbaa ilmaa afur qulqulluutiin cuuphamne maqaa abbaa ilmaa afur qulqulluu yoo araba isaanii irraa dhageessisan isaan wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 gubbaarratti deema hormoota hundumaa maqaa abbaa ilmaa afur qulqulluun cuupha barsiisa barnoo gootaasisaa jedha maqaa eenyuuti maqaa eenyuuti maqaa abbaa eenyuun lolleessineeti fuulli nama tokko buddeenuma mooqetti baay'atee ija saduu malee nama fakkaatame as jirtuuti waaqayyoon dhageenya duukaa jiraatu gaafa 48 inni si coomamtan sirrii miti yoo jedhan maal miti sirriidha moo sirrii miti garuu sirriidha moo sirrii miti sirriidha eessaa mule Yesuus Kiristoos waaqayyo abbaa wajjin yeroo ture abbaa ilmaa afur qulqulluun tokkummaa isaanii sillaaseen yeroo nama hin uumna jedhan Addaamiin jannata keessatti uuman immoo bakkeetti uuman bakkee keessatti uuman iddoo maal jedhamutti iddoo eeldaa jedhamutti iddoo eeldaa jedhamutti Addaamiin gaafa uumu Addaam bulii 40 iddoo eeldaa gaafa jiru gaafa bulii 40 lafee cinaachasaa keessaatii nama uume isheenis fuudhee hewaaniin taasisee fuuldura isaa kaa'ee kunoo ilaalee innis immoo kun lafee mootii kun foon mootii kun dhiiga mootii jedhee gammadee kolfee naditti jedhamtu jedhee maasaa keessa cinaacha keessa hewaan gaafa uumu gaafa
Ijoollee illaa jedhamu turte bultii meeqa turte natti dubbadhaa bulii meeqa turte 40 teesse yeroo addaamii keessa turte bulii meeqa turte 40 addaamii taatee turte amma immoo 40 ijoollee illaa turte 40 meeqa maal jettan 40 meeqa gogoon bakka barattoonni regalte malee Adam gaafa bultii 40 galee isheen immoo gaafa bultii 80 galee taseeti lafa muudee biti immoo kutaa wangeelaa keessa gaafa lallu inni amma kubaalee boqonnaa 8 jira inni kun immoo inni nama dubbatu immoo sagalee gootaa boqonnaa 12 lakkoofsa tokko keessa jedha hundumti keessan na wajjin jirtu abbaan sagalee na hunda keenya wajjin jiraatu akkas jedhala dubartiin tokko dhiira yoo deesse bulii 7 mana ishee turtuu jedha bulii 7 mana keessa maal gootu haa turtu bulii 33 dabalatee immoo naannoon maqee haa turtuu jedha bulii meeqa dabalatee 33 torba meeqaa maal irratti dubbadhaa 33 torba meeqaa 40 galanni guddaan isaa maal ta'u kunuuti makara jira durba yoo deesse immoo dhalaa yoo deesse immoo yoo shamarra deesse immoo bulii 14 mana ishee turtuu jira bulii meeqa bulii 14 mana keessaa osoo hin bahin mana haa turtu bulii 66 dabalattoodha 66 meeqa maal irratti dubbadhaa meeqa manuma barumsarratti bakkeessa hin gammachiisan gaafa 80 mucaashee sana fudhattee mana qulqullummaa deemtee haa qulqullooftu mana qulqullummaa deemtee maal godhu kanaafidha kan ortodoksiin muutee gaafa 80 keessattu hiikoo isaa kanaafidha galanni guddaan isaa faayidoo malee Yesus Kristos bulii waggaa 30 maaliif uumame waaqayyo gaafa nama uume nama gaafa uume namni amma dhalatee amma nama haalatti dubbadhaa mee harmooniin deessanii jirtu mucaasin haadha deessan har'a sinitaa sibeefa har'a sinitaa sibeefa addaamiin garuu har'uma uumanii addaam har'uma haasa'e har'uma maal ta'e haasa'e yeroo sana addaam nama waggaa 30 ta'ee dhalate nama waggaa meeqaa ta'ee dhalate nama waggaa 30 ta'ee dhalate namni waggaa 30 dhalate namni gaafa waggaa 30 dhalate cubbuu waan hojjeteef gaafa waggaa 30 inni maxxanee xalayyaa seexanni addaam irratti gadheesse barbadeesse kanaaf gaafa 30 jawaalee 30 sana cubbama jechuun galanni isaa faayidoo malee Mega finish gaafate amma nama baay'eenis karaa feesbuukis namni baay'een na gaafate bilbilees na gaafate yoonas keessaa namni na gaafachuu jiru jira yoo ta'e gaaffinis gaafate namni tokko saala lama wajjin yoo dhalate gaafa bulii meeqa tuurama dalagaa jirtu namni tokko saala lama wajjin dhalachuu danda'a carraan kun jiramoo jiru uumama keessa jiramoo jiru namni kun gaafa meeqaa tuurama dhiira jechuun gaafa 40 hojjuunu durba jechuun gaafa 80 hojjuunu gaafa meeqaa tuurama Naruba itu guru, naruba itu. Samu ke sendiri ada itu guru, samu ke tanggapi mu tak samu ke sendiri berbeda guru. Tunggu, ini konsa namni pun kalian ni coba mudah tahu. Dosa haram namni pun pincang di dalam. Naruba itu. Yo karakan irak amat irak pincang deh, gawa mulia bersama coba. Yo karakan camar ni gawa satu sama coba. Orang orang ni kalau kata jijil berjiji kalian ni berada sama itu boleh. Amma isi najir tu baru, isi najir tu ini. Kalau tu yang kita bisa juga bertani, Mariam ini terwajib se. Yesus Kristus ini malah obolaja kaji. Gagawa tu gapi tadi surah. Obolami kata Yesus Kristus jeru. Obolaja kawa. Isi orang terusi marminan berbumaya ada pori kanjawa tijetu. Mereka jenis dewan sabul terus dua bajet tu kongaru indah kotor tani yujud. Tadi tinggal pada ini bulan. Akasi ini jadi bulan. Isakana lawan ayo lagi nak jelas tu.
Kapi tadi khanam dewi ni. इसके लोगों ने गुरुता में अमूर लगभग लोगों को मुकाबले तक कर दिया पगले के सरल का तो जिंदरा में खड़ा रहा नहीं तगने कोई वहां गिर चला ना जिंदरा में गुरुता जी खड़ा रहा बलबल जो तो कोई दिला भी बलबल लिखो खार कुल चुपापुरे नमने सिद्धिंसे ने वाकयो गुरुतानी इस्राएल Erika ke sabule Erika ni ke sabe Erika si amma barawati sopate gada me gudda ni safa to pula gana wa kayo ko sani Israel balbalan ni banate tisare balbalan ni banate Eto in ballesu bekhani mo som bari jebe khani me gada me so jege sa kuna kamati na urenda kuninta wele ramuntu kurokombo ati to dengaru buya to kosela ke to badera ni le waru pati jambulut baramadane jambulut ka bandemu mujanto ko ka dalla karra badastane ke sabe sabe so de malte na malte tai jalla to ka da sinjara ka malte ranjiri mikaeli guguba thadiso Mikaeli guguba thadiso Mikaeli guguba thadiso Mikaeli guguba thadiso guguba thadiso guguba thadiso guguba thadiso guguba thadiso Mikaeli guguba thadiso Mikaeli guguba budotha Mikaeli guguba budotha Mikaeli guguba budotha Mikaeli guguba budotha apa mau guguba budotha bicara apa tadi Mikaeli guguba budotha Mikaeli guguba budotha Mikaeli guguba budotha Mikaeli guguba budotha guguba budotha guguba budotha guguba budotha guguba budotha guguba budotha ini Mikaeli guguba budotha Mikaeli guguba budotha Mikaeli guguba budotha Mikaeli guguba budotha guguba budotha guguba budotha guguba budotha guguba budotha Mikaeli guguba budotha Baluheli hare asedana Baluheli hare asedana aku betul kan hare asedana Baluheli hare asedana hare asedana hare asedana hare asedana hare asedana Baluheli hare asedana Dihorisi ajeta wangela Dihorisi ajeta wangela Wange Dihorisi ajeta wangela Dihorisi ajeta wangela Ajeta wangela Ajeta wangela Ajeta wangela Ajeta wangela Dihorisi ajeta wangela Dihorisi ajeta wangela Dihorisi ajeta wangela Ajeta jauh Dihorisi ajeta wangela Dihorisi ajeta wangela Ajeta wangela Ajeta wangela Ini Ajeta wangela Dihorisi ajeta wangela Yesusi adoa kakinya Yesusi adoa kakinya Yesusi adoa kakinya Yesusi adoa kakinya Adoa kakinya Adoa kakinya Adoa kakinya Adoa kakinya Yesusi adoa kakinya Mari, nama yang menetapkan yang terima kehadiran ini akan terima kasih. Aku berdoa untuk kita.
Kaya mana rai dia cara apa dah? Ini dia rai ni orang mayu bangun rai ni tu orang. Tapi tadi kisah Mariam Provalese, Mariam Mekalese, Ishengkaru Mekalese, Isheng Mekalese, Isheng Mekalese, Mekalese, Gapa, hukuman ini jelas. Orang macam bukan macam apa. Lakon tadi dari sari hukuman, ikut orang tak katanya nak beri karawan bukan justru berbaru. Macam hangga Yesus Kristus ini suti, Yosef awal jiwa lembar. Jadi angge yujin amai yujin suti, angge Yesus Kristus ini suti, ini jual lembar. Yosef jual lembar. Kita akan bertanya nabi ini walai sahaja. Kita pun garui kata, hangga jujun, hangga akhir kata jawab kulkulut, iko mari kata. Kita kisah, wangar orang itu pun cerita pada. Lama pa Samuel bukan naja. Lagu seperti yang dari cerita saja. Daud, gawe di rumah kuat ayu lagi. Utale parpati, gawe enjun lagi. Gawe enjun lagi. Kalau tahu di rumah kuat ayu gaweku, kata kalau musuh utale parpati je. Gawe Daud di rumah kuat ayu lagi utale parpati. Milkun hari menansa tu kolpite, enjun tu kolpite. Milkun hari menansa gawe tu kolpite. Wah ayu garansa tiga di. Hara nama yang orang tahu tu pun rapi ini sangat. Yang orang itu pun tahu tak hukumnya kabarnya sangat penting tu. Kalau yang kau ngomong gambar, yang kau ngomong itu kau ngomong bukan gambar. Malu itu pada, yang kau ngomong bukan gambar. Yang kau ngomong itu, walaupun sah, agar sambil kau yang kau saja, mil kau yang manja. Kalau mil kau itu, wah ayo garan sama dengan dia. Anggar itu tidak orang berarti tinggi, anggar malu itu. Anggar masa tu, anggar itu tidak orang berarti tinggi. Mewah sehingga ber, namanya kerja dalam berata, nanti berata, namanya kerja dalam berata, hingga apa? Hingga apa?